Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa yerootti karaa YouTube channel Dr. Nafi Argeetu official simbiraan godha. Hordoftoota hedduu oranneerra sagantaa keenya kana keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti fayyaa waliigalaa, fayyaa dhibee keessoo, fayyaa walhormaataa, fayyaa daa'immanii akkasumas fayyaa dubartoota ulfaa kan wal qabate kanaan dura waliin kaafnee haasaa turuun keenya ni beekama. Arras kunoo deebinee dhufnee jirra. Egaa fayyaa wanti dursu hin jiru. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin qabannee isin dhiyaannu sagantaa namni hundumtuu hordofuu qabudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofan affeerra keenya. Achumaan namoonni haaraan tariitii bakka subscribe jettu YouTube jira ilaalaati. Namoonni subscribe goone yoo jiraattan baasii tokko malee gatii kaardii kaffaltiin qabu. Bilisaan mana keessan teessanii yaalamuun odeeffannoo fayyaa argachuu dandeessu. Subscribe gochuudhaanis maamila taasisanii jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraan kan waliin ilaallu waa'ee wal simachuu dhabuu gartuu dhiigaa hiriyyaa abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhudha. Egaa baay'een keessan akkuma beeknu dhiirri tokko fi shamarran tokko yeroo umuriin isaanii gaa'ilaaf ga'u gaa'ila dhaabbatu. Kana keessatti garuu yeroo baay'ee bareedina bakkee qofa osoo hin taane wantoonni yookiin immoo gama fayyaatiin qorannoo isaan gochuu qaban tokko jira. Keessumaa waa'ee gartuu dhiigaa wajjin wal qabatee wanta muraasa walii wajjin ilaalla jechuudha. Mee gartuun dhiigaa keessanii maali? Ani gartuun dhiigaa kootii O plus dha. O plus. Yeroo baay'ee namoonni baay'een gartuu dhiigaa isaanii A, B, O qofa beeku malee plus fi minus ta'uu isaan beekan. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu gartuu dhiigaa ABO system jedhamu keessatti namni baay'een gartuu dhiigaa 4 qaba. Kana jechuun A, B, AB dhaa fi O jedhama jechuudha. Gartuu dhiigaa kanarra immoo kan biraa immoo RH system kan jedhamu tokko jira. Kana jechuun maaldhaa? Antiijinii wanti jedhamtu gartuu dhiigaa kanarra fakkeenyaaf amma gartuun dhiigaa kootii O'dha isiniin jedhee isinitti meera. Gartuu dhiigaa koo kanarra antiijinii wanti jedhamtu jira. Antiijinii sana yoo ofirraa qabaate plus yookiin immoo positive jenna. Antiijinii sana immoo ofirraa hin qabu yoo ta'e minus yookiin immoo negative jennaa jedha. Fakkeenyaaf hankoo O plus yookiin immoo positive dha jechuudha. Akkuma kana gartuun dhiigaa nama kamiyyuu akkasi. Shamarran tokko dhiirriif dhalaan keen abbaan manaa fi haati manaa gartuu dhiigaa isaanii baruun maaliif barbaachisa? Qorannoo isaan gochuu qaban keessaa tokko gartuu dhiigaati. Fakkeenyaaf amma tariitii namni kamiyyuu warri fuutan jiraachuu dandeessu, kan hin fuune immoo fuudhaaf kan warra qabdan jiraachuu dandeessu, kan immoo gara fuulduraatti immoo fuutan jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gartuu dhiigaa keessanii yeroo baruun maaliif barbaachisa? Kan jedhu dhiibbaa akkamii immoo qaba? Gartuu dhiigaa wal simatu wal hin simanne kan jennu jira jechuudha. Arri kan ilaallu RH incompatibility kan jennu gartuu dhiigaa keessumaa kan positive fi negative jenne sana wal simachuu dhabuurraan kan ka'e daa'imman irratti dhiibbaa akkamii geessisa? Immoo haadha irratti immoo miidhaa akkamii geessisa kan jedhu wal ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu gartuu dhiigaa sinitti meeraa fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa tokko wal fuudhanii yookiin immoo hiriyyaa dhalaaf dhiiraan tokko yeroo baay'ee fakkeenyaaf amma leessee dubartiin yookiin immoo haati manaa gartuun dhiigaa ishee negative yoo ta'e fakkeenyaaf A negative, A minus, B minus, C minus yookiin immoo AB negative jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma gartuun dhiigaa ishee O plus ta'uu danda'a, B plus ta'uu danda'a, AB plus ta'uu danda'a jechuudha. Kama biraatiin immoo O negative ta'uu danda'a, B negative ta'uu danda'a, AB negative ta'uu danda'a, akkuma kana A negative ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamitti adda baafnaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gabaabsee akkasiniif danda'utti isiniif ibsa. Fakkeenyaaf shamarran tarii gartuun dhiigaa ishee tokko O negative ta'e maal ta'a? Abbaa manaa O positive yookiin immoo B positive ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma gartuu fakkeenya isinii kennaan jedhaga. Fakkeenyaaf haati manaan koo gartuun dhiigaa isheetii O negative jechuun antiijinii sana hin qabdu yoo ta'e, ani immoo fakkeenyaaf B positive yookiin immoo B plus yoo ta'e maal ta'a rakkoon hin jira. Akkuma beekamu carraan daa'imni abbaarraa positive argachuu isaanii jira. Fakkeenyaaf gartuun dhiigaa haati manaa O negative jalqaba isinii kenneera. O B ta'uu dandeessi O negative ta'e B negative ta'uu dandeessi, AB negative ta'uu dandeessi. Kan koo immoo
A positive yookiin B positive ta'uu danda'a. Yoon positive ta'e haati manaan koo negative taate daa'imni immoo positive ta'uunsaa carraasaa guddaadha akkuma beekamu gaa. Daa'imni yoo positive ta'e maaltu uumama? Isinii galeera? Haati manaa negative. Negative yeroo jennu maal isinii galaa irra dheeyyaadha. Fakkeenyaaf amma O irratti negative, O plus O negative, B plus B negative jedhama jechuudha. Haati manaan A negative yoo taate an fakkeenyaaf isheen O negative yoo taate an immoo O positive yoo ta'e mucaan immoo tarii kan koo yookiin kan ishee fudhachuu danda'a. AB yookiin immoo A ta'uu danda'a. A positive ajennume. Maal ta'a? Akkuma beekamu yeroo ulfaa maaltu uumama? Yeroo ulfaa dhiigni onnee haadhaarraa maddu fakkeenyaaf amma dhiigni dhiiga sana keessa nyaatonni garaagaraa wantoonni daa'imaaf barbaachisu keessatti geejjibamu. Gartuun dhiigni daa'imaa fi haadhaa wal keessa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isinitti himee kanaadhaa A negatiivii yookiin immoo O negatiivii isiniin jedheera. O negatiivii jechuun immoo maallaa irra keessaatii antijiniin qabu jechuudha. Waan tokko irra keessaatii fakkeenyaaf O yoo ta'e irra keessaatii antijinii sana hin qabu jechuudha. Mucaan immoo positive yoo ta'e maal ta'a? Gartuun dhiiga mucaa yookiin immoo fakkeenyaaf amma red blood cell yookiin immoo seeliin dhiiga diimaa yommuu dhaqee fakkeenyaaf amma maal godhu gara dhiiga haadhaatti makamu kan daa'imaa sun positive waan ofirraa qabuu fi isinii galaa namti. Kan haadhaa sun maalitti maal akka jechuudha? Dhiigni haadhaa yookiin immoo gartuun dhiigaa sun maal godha jechuudha? Akka maalitti ilaala? Akka farra wayiitti lakkaa. Maaliifii waliin fakkaatu waan ta'eef waan waliin fakkaanneef yeroo sana ofirraa qolachuu qaba. Akka farra diina yookiin immoo akka qaama ishee miidhu dhufetti waan ilaaluu fi ofirraa qolachuudhaaf maal qopheessaa? Farra wayii yookiin immoo antaayibodii kan jennu jira. Antaayibodii sana qopheessaa jechuudha. Hubadhaa. Dhiigni daa'imaa dhaqee dhiigaadhaa keessa galee dhiigni daa'imaa sun pozitiiviidha. Kanaadhaa immoo negatiiviidha jechuudha. Kanaadhaa daa'imaa kan pozitiiviin kun yommuu dhaqee dhiiga haadhaa keessa seenu maal ta'a? Haati yookiin immoo immune system yookiin immoo qaamonni farra lagaa qaama keenyarraa lolanii akka ormaatti waan lakkaa'uu fi maal godhaa fakkeenyaaf negatiiv yoo ta'e rakkina hin qabu. Wal fakkaata waan ta'eef waan waliin fakkaanneef antijinii irra keessa suni maal godhaa farra lagaa yookiin immoo kan ajjeesuu danda'u fakkeenyaaf amma naannoo fakkeenyaaf amma hattuun tokko yommuu ofii mana keessa seenuu wanta ittiin hattuu sana ofirraa qolattu qopheeffachuu qabdaa jechuudha. Akka kanaati. Fakkeenyaaf daangaa Itoophiyaa fi Sudaan yoo ta'e daangaa Itoophiyaan yoo Sudaanitti darbite loltoota qopheeffatu jechuudha. Kanaaf maaltu uumamaa maaltu ta'a? Farri alagaa haati qopheesse suni seelii dhiiga diimaa mucaa ajjeesuu jalqabaa jechuudha. Yeroo seeliin dhiiga diimaa mucaa ajjeesu maal ta'a? Hirrina dhiigaadhaaf garaa keessa saaxilama. Kan biraa immoo keemikaalonni garaagaraa hin gadhiifamu. Keemikaalonni kanneen akka bilirubin jedhaman kuni sammuu keessa deemuudhaan sammuu seelii sammuu irratti miidhaa geessisuu danda'u. Qaama irraa akka ta'uu danda'a. Sammuun isaa akka inni leezii ta'e yookiin immoo sammuu isaa akka miidhamu gochuu danda'a. Walii galatti miidhaa guddaa geessisaa jechuudha. Hubattaniitu jedhee yaada. Kanaaf yeroo kana maaltu uumama? Akkuma jalqabarratti jechuu waliin jechuudhaaf yaallee seeliin dhiiga daa'ima sun du'a adeema. Daa'imni sun qaamni isaa akka inni fakkeenyaaf garaan isaa somba isaa keessa bishaan fa'aa buufamu gochuu danda'a. Daa'imni sun du'a dhalachuu danda'a. Dhalateellee qaama miidhamaa dhalachuu danda'a. Sammuun isaa fakkeenyaaf jaawundis kan jennu iji isaa bicaatuu danda'a. Bilirubiniin isiniin jenne jalqabarratti kun immoo sammuu keessatti kuufamuu danda'a jechuudha. Yeroo kana miidhaa guddaan irra ga'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf abbaan mana negatiif ta'e mana negatiif yoo taate rakkina hin qabu. Isinii galee miti fakkeenyaaf O negatiivii an A negatiivii yoo ta'e yookiin B negatiivii isheen B negatiivii yoo taate jechuudha. Isinii galee miti. Kanaaf inni guddaan rakkoon guddaa asirratti uumamaa jechuudha. Gabaabumatti maal jechuun barbaada? Hiriyyaan fakkeenyaaf hiriyyaadhaa taatanii jiraachuu dandeessu. Jalqabarratti wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Qorannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma isheen O negatiivii yoo taate yookiin B negatiivii yoo taate furmaata hin qabu jechuun miti. Garuu jalqaba dursanii beekuun barbaachisaadha. Namni kamiyyuu uumamaan dhalachuu danda'a waan ta'eef. Shamarran A negatiivii O negatiivii ta'an baay'ee jira waan ta'eef. Kan isin dhibu baadiyyaa keessaa dubartoonni baay'een manatti da'u. Kanaaf mucaa isaanii kan isaan dhaban rakkoon isaanii guddaa kana jechuudha. Maal gochuu qabu? Tokkoffaa qorannoo yeroo ulfaa gaggeessuu qabu. Gartuu dhiiga isaanii baruu qabu. Kanaaf immoo fakkeenyaaf hamma dubartiin tokko negatiivii yoo taate mucaan jalaa dhuu danda'a maal goona kan jedhuufi
qorichi kennamu jira bifa lilmeedhaan kan kennamu maalla antaayidii jechuun farradha farra maali farra alagaa haati sun qopheessite haati sun maal ofirraa loluudhaaf ofirraa qolachuudhaaf maal qopheessi antaayibodii qopheessite bifa lilmeedhaan kan kennamu antaayidii kan jedhamu tokko maalla farra alagaa haati sun qopheessan kan ajjeesudha jechuudha kan miidhu jechuudha akka inni miidhaan geessine kan godhu jira xiqqoo gatiinsaa mi'aatuu danda'a in kennama dubartiin tokko yeroo ulfaa gaafa baatii 28 faasiin kennamaa fi qorannoon garaagaraa godhamu jira akkasumas immoo tariitii yeroo ulfirraa boo dhiigni dira dhangala'u kanaaf furmaanni isaa akkuma jechuuf yaallee lilmeen kun in kennamaaf jechuudha lilmeen kana waraannatti dubartiin tokko yeroo 28 yeroo ulfaa yookiin immoo akkasumas qorannoon garaagaraa hin godhama kan biraa immoo yeroo ulfirraa boolliin kennamaa fi baatii 3 booda jechuudha kan biraa dha'ichi hamaan immoo irra ga'u dhiigni yeroo irraa dhangala'u jechuudha miidhaa kan hambisuudhaa fi kan biraa immoo daa'imni sun erga dhalatee boodallee gartuu dhiiga isaa akka baramu godhama jechuudha kanaaf gabaabadhumatti abbaa manaa fi haati manaa tokko hiriyyaan tokko qorannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf furmaanni jira lilmee sana fudhattee namni dubartiin tokko immoo barbaadu da'uu dandeessi jechuudha garuu yeroodhaa yerootti ordoffii yeroo ulfaa gochuun barbaachisaadha. Ordoffii yeroo ulfaa gochuudhaan wanta kana hambisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf rakkina kanaan namni kamiyyuu bu'uu hin qabu. Tariitii isinii abbaa fi haadha qabaachuu dandeessu, hiriyyaa qabaachuu dandeessu. Gara fuulduraas immoo hundumti keessan isiniif nafu waan ta'eef itti seenuu dandeessu waan ta'eef hiriyoota keessanitti illee ba'a. Akkasumas immoo isinillee qorannoo dhiigaa gochuun barbaachisa. Gartuu dhiiga keessanii baruun gaariidha waan hundumaaf. Gartuu dhiigaa baruu waan baay'ee nama gargaara. Akka tasaa tariitii bakka fagootti miidhaa namaa irra ga'uu danda'a. Dhiigni yommuu namarra dhangala'u sanatti bakka bu'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan akkasiin hubattaniin barbaada. Siniif galeera jedhee yaada. Gabaabaa barumsa guyyaa irraa qabadhee isin dhiyaadhe. Kana fakkaataa hanga xumuraatti waan hordoftaniif fayyaa ta'aa, subscribe godhaa, share gochuudhaan namoota kan biraan gahaa ulfaadha.